بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكري غنما في قلقل جدًا. ذكري لين غنما في قلقل جدًا كان فايدة أكدوم فاتيس فايدة قدان وقبان كان دنيا كانتيس شري غرغرا حمتو غرغرا إرّا أكا ربي نو اتسوف جيتش جدًا ذكري لي هدو تجرو ذكري لي كان نين كيسا إن شاء الله كان نبيين كان صلى الله عليه وسلم دوبة akkasumas kan quraana keessatti dubbatame wajjin ilaallaa. Jalqaba viidiyoo kana subscribe godhaatiin akkasumas like godhaatiin eegalaa. Jalqaba suuratul ikhlaas yookaan suuraa qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Suuraa kanatu qaraama. Suuraa kana qara'u nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa yoo dubbatan maal jedhanii qur'aana guutuu kana jedhan. Qur'aana juz'a 30 guutuu kana akka waan tokko sadaffaa isaa qara'eetti rabbiin ajrii isaaf qabaa jedhani. Qur'aana tokko sadaffaa akka waan qara'eetti rabbiin ajrii isaaf qabaa jedhani. Tokkoffaan isaa lammaffaan suuraa al-falaq yookaan قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة كان قرأولا. التانسي سدفان سورة الناس يوكان سورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة سدين كنين hanga danda'ameen yeroo sadi qara'uudha. Suuraalee kanniin yeroo sadi qara'uun ajrii guddaa namaaf qaba. Halkan yeroo sa'aatii galgalaa ta'ee sa'aatii ganamaa sharriin garagaraa hamtuun garagaraa akka namatti hin dhufne rabbiin sababa isaatiin namarraa ittisaa jechuudha. Ittaansee inni biroo maalidhaa? Zikrii kana jechuudha. Radiitu billaahi rabba wabil islaami diina wabimuhammadin sallallahu alayhi wasallama nabiyya. Radiitu billaahi rabba wabil islaami diina wabimuhammadin sallallahu alayhi wasallama nabiyya. Zikrii kana jechuudha. Zikrii kana jechuun ajrii guddaa namaaf qaba. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Gabbaramaan kiyya yookaan waaqni kiyya Allah hija ta'uu jaaladhe. Nabi Muhammadillee ergamaa rabbii yookaan nabiyyiin natti ergaman ta'uu jaaladhe. Amantiin islaamaallee diinii kiyya yookaan amantii kiyya ta'uu jaaladhe jechuudha hiikkaan isaa. Ittaansee zikriin biroo maalidhaa? حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أجر نساء مالئة نمني أجر ذكري كان جئ من قالها كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. ذكري كان يروت ربنا ما جئ ربين إما دنيا تأي إما آخرة وان إساياتي سيكل ربين إساف غايا إسرى لا في ساجد النبيين صلى الله عليه وسلم. كناف ذكري كناس جتشو برباتيسا. إتانسي ذكرين برو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ذكرين كن يروس ديجد أما نما ذكري كان جده لم يضره من الله شيء بلا وهي كالتي ربي تنستي كالتي كمينو كتلفتو يسميتو جد النبيين صلى الله عليه وسلم. كناف ذكري كناس جتشو أمنا اتفايا دموك أبنا جتشو أمس التانسي ذكرين بالومالي كان غنما في قلقل جدامو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نبيين صلى الله عليه وسلم نمني ذكري كان يروس دي جد إيراني iddoo hii qubatee yookaan iddoo hii dhaqee zikrii kana yeroo sadi nama jedhe naannoo inni qubate yookaan naannoo inni jiru sanitti wantummaan takka isan tuquu jedhani.
balaan kamuu rakkoon kamuu kan naannoo san jiru ka sheexanaa ta'e ka namaa ta'e inshaallah iznii rabbiitiin isan tuquu jedhanii. Kanaaf jechuun ajrii bareeda qabaa jechuudha. Ittaansee nabiyyii irratti sallallahu alaihi wasallam salawaata buusuudha. Akkamitti? Allahumma salli wa sallim wa baarik calaa nabiyyinaa Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa baarik calaa nabiyyinaa Muhammad. Namni zikrii kana jedhee nabii irratti salawaata buuse nabiyyi ajrii akkamii qabaata jedhan yeroo 10 nama jedhe man sallaa calayya xiina yusbixu wa xiina yumsii adrakathu shafaacati yawma alqiyaama. Namni akkana yeroo 10 jedhe guyyaa qiyaamaa shafaa'aa kiyya yookaan maanguddummaa kiyya gaafa rakkoon isa jabaatte anammoo maanguddummaa isaaf dhaabadhaa jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf waan ajrii guddaa kana nuuf qabu waan guyyaa qiyaamaa akka shafaa'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akka argannu nu taasisu kana akka hin daganne inshaallah itti yaadalannu itti dalagadhaa isiniin jedha. Ittaansee inni biroo maaliidha? Zikrii kana jechuudha. Innis maali? لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذكري كان جتشورا. ذكري كان جتشوني أجري بائنا ما بقى. ذكري كن يروميك جرما يرودي بجرما. نمني ذكري كان يرودي بجري كانت له عدل 10 رقاب أكوان قبر كلام بلسوم سيتي أجري أرغتا جدًا. أكسما مالي أجرين إبتو كويساف قلمي فما ما أسيان إبتو كل إراحة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت له حرزا من الشيطان. يو غنما جدي غنما إساسا نراكاسها غلغلات شيطان رانتيك فما يدان. يو غلغلا جدي غلغلا اللي بلا شيطانا كامل رايوني تيك فما جدًا. Nama akkana jedhe sihiriin illee isa argatuu hin danda'u. Namni osoo falfala illee isa irra dalagee yookaan maajikii waan jedhamu osoo isa illee irra dalagee nama kana argatuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf jechuun ajrii guddaa nuu qaba jechuu qabnaa jechuudha. Ittaansee ammas zikriin biroo ka ajrii guddaa nuu qabu keessaa inni biroo maaliidha? Kan ganamaaf galgala jedhamu subhaanallahi wa bihamdi. Subhaanallahi wa bihamdi. ذكري كان سبحان الله وبحمده كان يرودي بنما جدي حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذنبي نساء وكان شبو نساء وسو هنگا ومچ بحري ومچ بحرا هنگا مكة بايتوني بيكتني نمني هغانا إليتين همو دندون جيرو وسو ذنبي نساء قدتي أغاس اللي كواي أتوتاء رب ذنبي ساسا مرة إرات أراغا جلاني. لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. guyyaa qiyaamaa namni nama jecha kana jedhe caalaa dalagaa gaarii dalageen jiru jedhan. Nama jecha akka inni jedhee kana jedhe yookaan nama isaa ol jedhe malee namni isa fakkaatu hin jiru jedhan. Kanaaf ajrii guddaan of qabaa jechuu qabnaa jechuu. Ammas zikriin biroo maaliidha? Ka ajrii guddaan of qabu keessaa tokko astaghfirullaha wa atuubu ilayhi. Astaghfirullaha wa atuubu ilayhi. Namni zikrii kana yeroo dhibba jedhe tokko hasanaan dhibba yookaan ajriin dhibbaa khayriin dhibbaa isaaf katabamti jedhan isaa barreeffama. Wamuxiyata canhu mi'atu sayyi'a. Zambiin dhibbaallee irraa haqama jedhani. Wakaanat lahu xirzan min ashayxaani hattaa yumsii. Hanga inni bariisifatutti sheexana irraallee ni tikfamaa jedhan. Kanaaf zikriileen kunniin zikriilee jireenya keenya kan guyyaa keessatti illee faayidaa guddaa nuu qaban waan ta'aniif sirriitti itti fayyadamuu qabna. Sirriitti itti fayyadamaa. Rabbi anaaf isinillee nama milkaahu rabbiin nu haa taasisu. Nama itti dalagu rabbi nu haa taasisu. Arraba keenya rabbi zikrirran nu haa leenjisu. Yoo viidiyoo kana jaalattan viidiyoo akkana fakkaatu barnoota amantii baratuudhaaf subscribe isa jedhu tuqaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.